ergamtoota isaanii irraa alayhi salaatu wassalaam ammas dabalataan ammas ammoo yahudoota irraa waan isaan dubbatan dabalataan ammas ammoo namoonni garagaraadha namoonni sila nabi Muhammaditti iyyuu amanii waan isaan dubbachaa turan isa kana sii fide jechuudha wantoota argame jechuudha kana ragaa wajjin dabalataanii wanta dubbatte keessa waan tokko irra dabreetumaan bira deema tokko waan ati dubbatte keessa waa'ee lolaafaa kaafteetiin turte lolli nabiyyummaa nama dhoowwaa akkasana Muusee irra gaddiigika Macaafa keessa gaddiigika Yesuus Kiristoos naga fiduudhaaf hin dhufne jedha Muusee irra jalqabi gadi Nabiyyummaa yoo lolli kan nabiyyummaa dhoowwu taate Muusee irra jalqabi gaddiigiti macaafa kan kee diigi lafa kaa'e biraa deemi sababni isaa lolaan yoo nabiyyummaan kan diigamu taate Muuseetu diigamuu qaba jalqaba macaafni macaafa seera akaakuu moofaadha keessa jalqaba irra Saamu'eel seera keessa deebii lola guutuun isaadha Iyyaasuu kun guutuu isaa lola Waaqayyoyyuu waaqa lolaati ummata meeqatu du'ee jira miliyoonota meeqatu du'ee jira macaafa keessa kan ajjeefamee hin jiru yoo lola taate san diigi amma waan lolaadha yeroo biraadhaatti qaxaroon qabdee akkana wajjin marattu si gaafadha jechuudha kan biraa waan itti gaafate waan sheexanaati waan seexanaadha si achisa wanti seexanaadha akkami si achise na dhibani maaliif jennaan waaqa kan keedha Yesuus Kiristoos seexani qabdeetiin deemteen jedhaami macaafni kan kee maal qabdeetiin qormaataa turteedhaami qormaanni nu karaa seexanaatiin jalqaba kennameef jedha Akkamiti wal seexanaadha si achisa osoo seexanaan kan yakkamu taate sira Yesuustu yakkamu qaba jechuudha kan biraadha ammoo waa'ee wannaati wal qabatee sanillee dubbisteen jirtu intalli takka dhufteetiin taraka ka sheexaani kan keessi dhiise jechuu malee akkas jechuutti yaada ka jette kuni barattu nabi Muhammad miti alayhi salatu wassalaam hadisuma sanillee booda dhayneetiin dubbifnaa jechuu inshallah tokkoon inshallah ammaaf ammoo deebineetti mee waan Phaawulos keessa bubuufne kaane erga sani ammoo deebii isaadha booda tokkoon irratti deebisaatiin deemna rabbi jedhe tana Hagumon natif. Kai shalle boda kawan dayu achi boda ni asufna jechu. Haye bismillah. Wan Paulosi wal kabate wan inni dubbata ture san keessa me seenan maal isaa kun Paulosi kun nama akkamiti kan jedhu dura sanyii isaadha kana laalame. Sanyii isaadha inni illee dubbateetiin jira. Ani sanyii Yaaqoob jedheetiin dubbar Galaatiyaa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irratti maal jedha ergas yani waggaa sadi booddee keefaa wal baruuf jedhee Yerusaalemitti ol ba'ee jedha. Paulos duratti waggoonu dubbatu tibbeeso waggoonu dubbatu duratti hojii ergamoota boqonnaa 22 faa irraa Paulos Yerusaalem keessa guddatee nama jajjabaadhaan jedhaa ture. Garuu Paulos ani keefaadhaan waliin beeku Phexros waliin beeku jedha. Duratti Paulos ammoo waggoonu tibbeeso waggoonu dubbatu Paulos Yerusaalem keessatti guddatee jedha. Ammas Phexros isa beekaa jedha. Garuu ammoo keefaadhaan wal baruudhaaf jecha gara Yerusaalemitti ol ba'ee jedha. Waggaa meeqa boodaan jechuudha. Sigaltee dabalataan wagguu Paulos dubbatu jechuudha. Ani garuu itti dhaladhee jedhee waa'ee Roomaadhaa san dubbata. Akkamitti warra Roomaadhaan itti dhaladhe wagguu jedheetiin dubbatu akkamitti akka kanatti hiiktan hin beeku. Paulos ni sobaa Tibbeeso ni sobaa Paulos. Ani itti dhaladhee jedhe kun ani hin bitadhee jennaan kun ammoo ani itti garuu itti dhaladhee jedhe. Itti dhaladhee jechuun maal jechuu hiiknisaadha. Ani itti dhaladhee jechuuni guyyaa keessa argadheedha. Guyyaa eenyu kana astaghfirullah. Itti dhaladhee jechuun hundeedhaan qabaadha. Tayyib Paulos ati duratti wagguu dubbatu ani Yahudiidha zariban yaamin jedhee jedhe. Paulos afaan lama dubbatu nama akkana sobu maaliif ati nabiyyiidha jettee jala deemtasa. Jiru duniyaatiif hin tolleeti. Tole jiru duniyaatiif hin tolle jechuudha. Paulos garuu poolisoota sanaan akkana jedhee isaan utuma nu lammiiwwan Roomaa taanee jirruu jedhe. Lammiiwwan Roomaa taanee jirruu jedhe. Lammummaa kana kan qabu erga taateeti akkamitti nama akkana sobu akkamitti nabii wannaadha jetteetiin qabattee jechuudha. Kan biraadha ammoo soba Paulos mee zarii isaa keessatti akkaataa inni itti sobu ilaaltame. Hojii ergamoota boqonnaa 26 lakkoofsa 4 irra duratti inni illee dubbiseetiin jira. Ani ijoollummaa kooti jalqabee saba koo keessatti Yerusaalem keessatti akkamitti akka jiraachaa ture Yahudoonni hundinuu ni beekuu jedha. Ijoollummaa kooti jalqabee Yesuus achi jira hin beekamu. Phexros achi jira hin beektu jarri kun. Guyyaa keessa barachuudhaaf ol ka'eetiin achi dhaqee jedha. Dhaabbatee jedheetiin dubbata. Wagguu akkana jedheetiin dubbatu kana akkamitti ilaaltaati jechuudha. Kan biraadha ammoo sirriitti ilaala asirratti amma hojii ergamoota boqonnaa 26. Hojii ergamoota boqonnaa 26 lakkoofsa 11 irraa kaafneetiin haa dubbinu waan inni jedhu tokkoon jechuudha. Anis akka isaan adabamaniif yeroo baay'ee mana sagadaa tokko irraa gara mana sagadaa biraatti darbaa akka isaan amantii isaanii arrabsaniif isaan dirqii isaan ture jedha. Barattoota Yesuus Kiristoosii fi warra Yesuusitti amane guutuu dirqaa ajjeesisaatiin ture namtichi kun. Akka malee ajjeesisaatiin ture. Erga sani ammoo maal jedha? Ani osoo Damaasqoo deemaa jiru jedhe ammoo jiddumaan. Osuma duraan nama abaaraa nama ajjeesaa nama reebaatiin ture biliqi jedheetumaan akka gurbaa kaluu kana amma Fiqri Yesuus naqabee jedhee sin argitanii yeroo takkaan jijjiirame yeroo takkaan nabiyyi ta'e diina qulqulluu irraa nabiyyi qulqulluudha ta'e jechuudha. Sammuun namaadhaan fudhatti isa kana. Namni xiqqoo si bira amanee ka'ee suutaan itti ol koraa deema jennaan Paulos nama hammeenyaan beekamu osoo ta'ee jiru nama barattoota Yesuus cinku nama ajjeesaatiin ture osoo ta'ee jiru
دين قل قلور رجر النبي قل قلوت لا حول ولا قوة إلا بالله هيمي أكملت النبي أكملت أكتلو في مي حلالومي مال جرا يا موتي تجد أنو تنكرا دي ما جروجد جرا سافاتي إفا أدوج على إبسو توكو إساسامي رنانو كوتي في نانو ورا أنولين ديمانيتي إبسو أرجيجن مال كابا أبدو وجمال جراجرون ما كابا أبدون كنتالي نتبو إجرا كونيلين إفاويتي نتبو إجرا إنيو نوجين إيش طيب ما تافونومي مال جرا هندي كينيا لفتي كوكوفنيجر جرو أمبو بكابراتي تتعبد فيجر سيرت لال بكابراتي تتعبد فيجر أوكي أسيتامو إنكو كوفنيجر قوتون كين أني سجلي أفان إبراهيم يا ساول أتمارف نارياتا أرفي ويدي تو سما أرفي ويدي تو سما ميدا نانجر تكون نجيجر سيرت لال أسيتي هندي كينيا لفتي كوكوفنيجر تي وجودو بتويتشو جدو مكان أما أني سمال جد يا قوت أتي إنيو جدين قافديجر Nero matakka kam duraan beekne kana yaa gooftaa jedheen ergasen la kolkulator barrat ani sarkeetii fi namoota ormaa kanneen gara isaaniitti si ergu jalaasin baasa jedhee akkas dubbateeni jedhe tayyib hojii ergamoota boqonnaa 22 irratti ammoo Paulos mal jedhame waan kana faalesu sirilaal asitti kun kukufnee jedhami asitti ammoo sirriitti ilaala anis Yerusaalemitti deebi'ee otoo mana qulqullummaa keessatti kwa achi dura maal jedha warri na wajjin turanis jedha na wajjin turanis ifa sana argam malee sagalee sanatti dubbachaa ture sanaan dubbannage hin hubanne jedha sirriitti ilaala ifa sana argam malee ificha arganii jiran sagalee nu bannee jedha anis yaa gooftaa jedhee dubbadhee jedha argu ibtanii miti isaa anis yaa gooftaa jedheen maal jedha chiboodan anis sababicha lakkisa sanaatiin homaa argu dadhabnaan warri na wajjin tura harka qabanii Damaskootti nageessan asitti amma ifa sana argam malee isanatti dubbachaa ture sana hin hubannee jedha jarri warri na wajjin turan asitti ifa argan jedheetiin dubbat achi siixee yoo laalte ammoo hujii wannaa keessatti jechuudha hujii ergamoota boqonnaa 9 irratti lakkoofsa 7 irra laalte namoonni Saa'ol wajjin deemaa turanis waan dubbatan dhaabatanii jedha achitti ni kukkufan jedha duratti maali amma kijiba gana ga'u kana mee akkamitti ati fudhatame ati beesoo keenya isaanis sagalee dhagaan malee nama tokkolleen arginee jedha sagalee dhagaanii jedha achitti nu bannee jedha asitti ammoo nama tokkolleen arginee jedha achitti ifa arganii jedha okay Saa'ol lafaa ka'ee jedha innis yommuu iji isaanii banametti honguu hin dandeenye isaanis harka isaa qaban Damaskootti isa geessanii jedha sanbooda namoonni achi boodaan deemi jedhanii jennaan iji isaadha karaa wannaatiin banamee fi karaa nama biraatiin naanniyaatiin banamee fi addaan deemee jedha tayyib yaa tibbeessoo sirriitti ilaala yaa tibbeessoo namni kun nama diina Yesuus Kiristoosiidha diina Yesuus Kiristoosii guyyaa keessa ka'eetiin annabiyyi ofiin jedhee jennaan akkamitti fudhachuu dandeesse kan jedhu kun dabalataan akkaataa itti ergame keessatti bakka kana waasi gaafata maaliif dubbii isaadha wal dhabde dubbiin ergamuu isaadha maa kun wal dhabde lammaffaa eenyu bira jira eenyuun beekta barattoota isaa keessaa warra isa wajjin turan keessaa warri isaaf ragaa ba'u eenyudha Nabi Muhammad alayhi wasallam barattoota tokkoon beekna diina isaaniillee tokkoon beekna warra isaanii wajjin turan eenyudha barattoonni isa wajjin turan namoonni isa wajjin turan namni waan kana argan eenyu naaf deebisa sasan booda irratti jechuudha tayyib Yesuus Kiristoos amma kan seenaa isaadha duraadha seenaa laalleetiin jirra mee seenaa duraadhaa kana akkaataa cubbuudhaan inni bitameetiin jedhu waan tokko laala akkaataa Nabi Muhammad alayhi salaam gosti isaanii akkasii beekti jenne Phaawulos ammoo akkam jira Roomee boqonnaa 7 ani dur seera malee jiraachuun ture jedha argu jirtanii miti ani dur seera malee jiraachuun ture jedha nama seera malee jiraatu jedha yeroonu akka namummaa cubbamaatti jiraachaa turretti hawwiin cubbuu kan seera kakaafame sun akka nu du'aaf ija naqannuuf dhagna keenya keessatti hojjechaa ture jedha nama sagaagalummaadhaa fi wantoota garagaraa kijibuu sobuu kanaan cuuphameedha nama seera cabsuudhaan beekame akkana seera cabsaatiin turre rakkoodhaa jedhe seera waan dadhabeef jecha dhufeetiin seera diigamee jira jedhe jechuudha hojii ergamoota amma sammuu boqonnaa 9 lakkoofsa 26 inni seermuu gara Yerusaalem dhufetti barattoota dabalamuu yaalee jedha sanboodaano isaanis waan barataa ta'uu isaa hin amaniniif hundi isaanii isa sodaatanii jedha atammoo Phaawulosiin barattoonni akka waan fudhataniitti nutti himtee bar Phaawulosiin barattoonni Yesuus Kiristoos ni fudhatanii ni sodaatanii jedheetiin dubbataa jechuudha sigaltee amma sammuu ergamoota boqonnaa 26 anis akka isaan adabamaniif yeroo baay'ee mana sagadaa tokko irraa gara mana sagadaa biraatti darbaa akka isaan amantii isaanii arrabsaniif waan isaan dirqisaa ture jedhee dubbata kana duratti illee dubbaneetiin jira kan biraadha ammoo Phaawulos wagguu inni dubbatu mee ni sobamoo hin sobuu kan jedheetiin dubbatu kana irraa dubbannu mee barattoota wajjin akkamitti akka wal lollee boodatti deebina jechuudha Phaawulos wagguu dubbatu jechuudha seenaa isaa keessatti sirriitti ilaalame sirriitti bakka tana ilaalame maal jedha Filiphisius boqonnaa 2
achi dura mee dura gara duraa tana deebineet ilaalla jalqabarraa jechuudha. Maal jedhamee Qorontos tokkoffaa boqonnaa 9:20 irratti ani Yahudotaaf bu'aa buusuuf jedhee Yahudotaaf akka Yahudii nan ta'ee jedha. Yoon ufii kootii seera jala jiraachuu baadheyyuu warra seera jala jiraniif bu'aa buusuuf jedhee akka nama seera jala jiru nan ta'ee jedha. Ani utuun seera waaqaatiin ala hin ta'in garuu utuma seera Kiristoos jala jiru warra seera hin qabneef bu'aa buusuuf jedhee warra seera hin qabneef akka nama seera hin qabneen ta'ee jedha. Arguu jirtaa miti isaa akka wangeela keessatti hirmaadhuuf sababii wangeelatiif jedhee waan kana hunda nan hojjedhaa jedha. Miliquu wamaa'uma godhuu nama shawwaduu jechuudha. Akka amma kun uummanni wannaadhaa hojjetu kana jechuudha. Qorontos 2:12 maal jedha? Hojii ergamoota lakkoofsa 16 haa ta'u malee jedha. Ani ba'aa isinitti hin taane ani garuu waanan abshaala ta'eef malaan isin qabadhee jedha. Malaan jechuun sossobeetiin isin qabadhee jedheetiin dubbataa jechuudha. Roomee boqonnaa 9 lakkoofsa 25 inni kitaaba Hoose'aa keessatti akkana jedhe ani warra saba koo hin ta'iniin saba koo nan jedhe ishee jaalatamtuu hin ta'iniin ammoo jaalatamtuu nan jedhe akkasumas isaan iddoodhuma itti inni isin saba kootii miti isaanin jedhame sanatti ilmaan waaqa jiraata jedhamanii in waamamu jedhe. Asitti Hoose'aa keessatti eessatti akkana jedhame. Mee kitaaba Hoose'aa keessa baniiti mee bakka akkana jedhe naaf hidhime. Phaawulos takka kitaaba biraadha dubbisanaan jedhe takka ammoo ni kijibanaan jedhe. Lamaan keessaa hafiinsi hin jiru jechuudha. Lamaan keessaa hafiinsi hin jiru jechuudha. Tayyib amma sama Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 15 irratti isaanis otoo hin ergamin akkamitti lallabuu danda'u kunis miilli warra wangeela fidanii akka miidhagaadha jedhamee barreeffameedha jedhe. Eessarra jira jechi kun? Jecha kana safidee Phaawulos dubbata. Kana fakkaatu wantoota hedduu dubbateetiin jira jechuudha. Kana fakkaatu wantoota hedduu dubbateetiin jira. Waa'ee seexana isaatiin wal qabatee Phaawulos seexana qabaa kanan jedheetiin dubbatee Phaawulos Roomee boqonnaa 7 irratti yaaboo nus akka seerri sun seera hafuuraa ta'e ni beekna. Ani garuu nama foonii kan akkuma garbaatti cubbutti gurgurameedha jedha. Cubbutti gurgurame keessa lixee waa daakuu turee jedha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cubbutu kicharraan argitu yaaboo. Keessa seenetiin daakuu turee jira cubbu. Ani waanan hojjedhu hin beeku. Ani waanan jibbu hojjedha malee waanan hojjechuu barbaadu hojjedhu. Ani erga waanan hojjechuu barbaanne hojjedhe akka seerri sun gaarii ta'e waliinan gala. Jedhee erga sani maal jedha? Ani nama gadadamaa akkamiiti? Dhagna du'a kana jala eenyuma na baasaa jedha. Namni isa baasu hin jiru obbo. Rabbi irratti hin hirkanne kaa. Si Qorontos 2:12 lakkoofsa maal jedha lakkoofsa 7 irratti jechuudha. Akka ani mul'ata akka malee guddaa kanaan uf hin tulleef qoraatiin foon koo waraan tokko ergaman seexana akka na dhiphisuuf na kennamee jedhe. Wanni kun akka narraa fagaatuuf si'a sadi gooftaan kadhadhee jedhe. Inni garuu ayyaanni koo sigaa humni koo dadhabbii keessatti guutuu ati jedhaan jedhee jedhe. Amma sitti rabbiin kadhatee jennaan lakki dhiisi akkasumatti gooftaa kadhatee jennaan jedhe. Seexanni si keessa ergaman seexana sun si keessa haa ta'u rakkoon qabu itti fufi kananiin qoofti koo sigaa tolli koo sigaa naan jedhee jedhe. Nabi Muhammad ammoo alayhi salaatu wassalaam ati akka dubbatisani seexana Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam namni hundi isaatu ni qaba jedhanii Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dubbatanii jira namni hundi isaatu waaqaan keetu seexanni qoreetii jira mitisa. Waaqaan keetu qoreetiin jira bara. Waaqaan keetu qoreetiin jira laakin Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam walakin Allah aanani alayhi fa aslamu jedhan. Ani Rabbiin kiyya nagargaareetiin jira isarratti ani nagaa bahaa jedhan. Yookaan fa aslama jechuun inni islaamummaa qabatee jedhan jinnichi sun. Jinnichi natti ramadame sun kan namoota hundumatti ramadamee jira kanatti ramadame sun waan tokko namii dhun danda'u jedhaniitiin dubbatan. Alhamdulillah rabbil alamin. Kanaaf Phaawulosin yaa abboo Phaawulos ni soba Nabi Rabbiitiin nama karaa isinitti godhe isa sani wannaadhaan